waa'ee mucaa kiyyaa jechuudha. Waa'ee mucaa kiyya maqaan ishii Meetii jechuudha. Hunda keessanitti akka dubbidaa wayii waan wayii samiirraa gadi bu'e wayiitti isinitti ta'ee jira. Isin bichaa miti. Jiraattillee waan samiirraa gadi bu'e ta'ee jira. Yaa maatiin kiyya beeku. Egaa wanticha seenichaa isinittan hima. Hundi keessanuu dhugaadha moo sobadha moo piraankiidha moo jettanii bitaa isinitti galeetii jira jechuudha. Egaa argan gadi baasee argan dubbadhee hundi keessanuu beekuu qabdu namadha mucaadha. Dhokateellee hin hafu. Maaliif akka dura jiraatte hin himnellee akkasuma isinittin hima jechuudha. Nagaa isiniif haa ta'u kabajamtoota hordoftoota kiyya akkam jirtu nagaa keessanii baay'ee nagaa ku galata waaqaa ta'u. Baga jiraattan baga har'a geessanii naafi na bira jira rabbasha. Qofumatti naasaadheeni kakkuunillee meetiinillee hin jiranii bahaniiru. Egaa yoo viidiyoo tokko yoo dhume viidiyoon tokkoon isinii fixuu yaala. Garuu beeka akkam jedhe akkasinitti baay'ee tokko nulfaata isiniin jedha. Anyways namni kamiyyuu dubartoonni durbii jechuudha. Durbii duratti umurii fire age keessatti akka salphaatti ni gowwoomsamti. Kanaan isinitti himu baay'ee keessan gowwoomtanii keessa darbitanii beektu yookaan obboleettiin keessan gowwoomtee beekti ta'a yookaan immoo abbaan ta'e bakka maatii keessan keessa durba kan taate gowwoomsamtee waan akkasii mudateera ta'a. Mudateera yoo maatii keessan keessa yoo arguu baattanillee maatii keessan keessa yoo ta'uu baatellee fira keessan nama beektan faallee ta'uu danda'a isiniin jedha. Egaa kanatti aansee jechuudha. Garuma wanti sanatti isinii gala baay'een keessan akka waan kun hin jirretti kan isin ilaaltanii garuu jira maadhoskitee dura jiraatti immoo qabda turte jettanii sirriidha. Sirriidha kun maa mudate osoo hin taane mudachuu danda'a already. Ana qofa irratti osoo hin taane shamarra baay'ee durba baay'ee irratti kun mudateera. Garuu immoo maaliif jiraadhoskamee kan jedhu irratti rakkoon jechuudha. Malee maa mudatee miti maa dhalattee miti. Innaa akkamitti seetanii dura yeroo sana kutaa 7ffaa gara 8tti darbuudha. Yeroon kun mudate 7 gara 8tti darbuudha. Baay'ee ijoolleedha jechuudha. Umurii yeroo sana meeqa ta'e bira ga'uu dandeessu jechuudha herreegdanii. Baay'ee tokko ijoolleedhaanii. Egaa abbaa mucaa kanaa barsiisaadha. Barsiisaadha. Innaa bakka ani mana barsiisaa sanaa kanan dhaqe jechuudha. Achiin na waame waa'ee qabxiiti wanti isaa. Anamma amma baay'ee isaayyuu yaadadhu waan sedhi gochuudha. Waa'ee qabxiittidha kanan dhaqe jechuudha. Achi bakka akkasitti gowwoomsuudhaan manatti na waameetu namni sun jechuudha. Malee hiriyaa koo ta'ee miti jaalallee koo ta'ee miti waan akkasii keessas galee miti waan akkasii beekees miti. Akkasitti anillee kan akkas jedhee dubbachuun iyyuu yeroo sana anaaf qaaniidha. Bakka hin beeku jechuudhaan hin beeku. Achi booda akkas ta'e iyyuu hin beeku malee ani hin beeku bara. Maazarii kiyya bare. Isheetu beeka. Isheetu arge. Isheetu bare. Achi isa booda maaltu ta'e seetanii mana keenya keessaallee faazariin kiyyallee baay'ee sirreessidha. Maazariin kiyya fuuteetu obboleettii ishee biratti nageessite jechuudha. Adaadaa kiyya biratti. Erga akkas ta'e jechuudha abbaan kiyya iyyuu na dhaggeessadhee ture. Adaadaa kiyya bira nageessite. Achi booda adaadaa kiyya biratti kan hin dahe. Adaadaa kiyya biratti kan hin dahe. Achi erga mucaan kun dhalate immoo warri isaa baraniiru. Innillee bare. Yeroo mana barumsaa irraa baduu yeroodhaan bakka akka kun ta'e bare. Haadha isaa immoo haadha isaa baay'ee jaallata. Haadha isaatti. Haati isaa immoo mucaanaa kennaa itti. Haati isaa baay'ee isa jaallatti. Yoo isaan hin barbaadan ta'e mucaa dhalate naa kennaa itti haati. Amma neessa hin jirare ani adaadaa kiyya bira hin jiradha. Ani jechuudha yeroo sana. Mucaan akka dhalate harma iyyuu hin hoosisne akkam godhee harma hoosise.
Mucaan kun hin dhalatte malee harman kennineef waan sin dhibochu. Waan harma jedhame harman kennineef dhalachuu ishii malee jechuudha. Anuun beeku bar. Serious sin amma baay'een keessan qoosaa jettu piraankeettu sobeettu. Garuu amma anillee nama guddaa ergan ta'e booda waan hundumtuu erga dhufe mucaanillee erga guddattee dura hin beektu dhagahuu jalqabde. Xiqqoonnaa guddataa dhuftu waan akkasii hamii keessa hin dhageessi bar ijoolleen. Isa warri mana keessaa haasa'an ijoolleen alaatti gadi baateen haasoftu ijoollee keessaan dhagahuu jalqabde mucaa waan akkasii. Malee dura ammaa akkoodhuma sana haadha ishiiseeti. Egaa tochiin gahiini mana adaadaa sana biratti akkuma hin daheeni isaan mucaa kan harkaa fudhanii harma iyyuu hin hoosisne qanii tokko iyyuu harma jechuudha. Barumsa ishiitti deebi'uu qabdi jedhanii mucaan harkaa fuudhanii akkoon ishiis karaa abbaa jechuudha. Akkoon ishiis kana erga dhageessee mari'atanii harmee kiyyaa abbaan kiyya baay'ee haardiidha. Dhugaa waaqa nama dhiisu si ajjeessa. Intini sirra deemaa bakka kumaandoonni gurguddaan sun hin jiru kaskisi sirra deema. Achi barumsatti deebi'uu qabdi jedhan. Kanaafuu akkoon sunillee barbaaddee dhuftee mucaanaa kennaa itti. Amma adaadaan illee guddiste rakkoon qabdu. Garuu abbaanis immoo mucaan yoo akkoo haadha kootii kennitanii rakkoon qabu. Isheenillee barumsa ishiitti haa deebitu. Dogoggoraan ta'e kuni. Kanaafuu ani isheellee nan fuudha gara fuula duraatti jedheetu jaarsummaa waan ergee baqa akka kasasuu faan deemamne waan akkasii faan deemamne kasasuunis akkamitti deemamare warri durii maqaa hedatu. Maqaa isaanii intinii jedhu maqaa isaanii waan ta'eef mucaan ofiifaatti murteessu. Yoo under age waan ta'eef waggaa 18 gadi waan ta'eef yoo himatan illee kuni seeraan nama ni gaafachiisa. Nama sana jechuudha. Garuu inni maal jedhee jaarsolii nama gurguddaa ergee haa barattu barumsa ishee haa barattu ani yeroo isheen barumsa xumurtu mucaanis sana haa guddattu nan fuudhaa jedhe. Kana wanti jiru hundi isaa jechuudha. Ishee nan fuudhaa jedhe. Anaaf inni ergasii anillee iddoo biraatti kan hin baradhe jechuudha. Iddoo duraatti illee hin baranne. Maaliif hamileen kiyya cabee ijoolleen illee waggaa tokko na dursanii. Kanaaf ijoollee na beekan keessatti illee hin baradhu jennaan iddoo biraatti kan hin deemee baradhe jechuudha. Bakka biraatti. Mucaan furatere akkootu furate ani mucaan sun alachuu ishii malee diimtuu taate gurraattii taate guyyaa tokko nagarre. Ergasii jechuudha. Baay'ee nan gadde anillee jechuudha. Xinnoo yaanni naa galaa deemu baay'ee natti dhaga'ame. Baqa mucaan sun faallee akka waan namiite faan natti fakkaata. Ani mucaan maal balleessite mucaan ofii dhalatte. Innaa haala kanaanii akkoon fudhatte ani immoo barumsa kiyyaa barachuutti eegalee isaanii warri isaa abbaan isaa fa'aa jaarsolii nama gurguddaa erganii gara fuula duraatti hin fuudhaa fuudhuu qabaa. Ammasitti garuu barumsa ishii haa barattu. Iddoo jirtutti hin gargaarra nuunis isinis gargaara. Jajjabeessaatii kun mudachuu danda'a. Dogoggora mucaa keenyaati. Mucaan illee wallaaltuudha. Maan beektu isatu balleessanii baay'ee nama gurguddaa waan isin ajaa'ibu. Akka kissiin naqamneef. Hin hidhama kaa mucaan isaanii serious. Kun seeradha baay'ee under age waan ta'eef nama waggaa 18 gadi kun bifuma gudeeddii waan ta'eef gudeeduudha waan ta'eef hin hidhama. Kana baqa isaan immoo akkas godhanii anaaf inni dur walii galtee hin qabnu jaalallummaa hin qabnu hiriyummaa hin qabnu guyyaama tokkoon ani mana isaa dhaqee jechuun waa'ee qabxii maan akka ta'e hin beeku ani amma irraanfadha waggaa meeqadha. Ergasii biyya arabaa dhaqe ergasiin baradhe ergasiin mana dhaabe. So haala kana keessatti mucaan kun akkootii biratti guddattee siniin jedha. Isatti aanu garuu siniin fixa. Asii kaasee siniin fixa. Siniin fixa naafiitu baay'ee na rakkise dhugaa isaan akkas tolaansoo qabaa naasee ammas immoo anaaf jiranis immoo waan keessa jirru illee ganaadha.
meetii dhumtuyyuu ganaadha. Haalli ishee murteenni ishee murteeffattellee si biran taa'aadha garuu anaaf jiranillee akkana bakka waan biraa keessa jirra jechuudha. Dhugaan isiniin argi gaafa kanaa dhagahameeti wanti jiru hunduu wanta kan biraadha. Ganaa akkamitti akka sirratu tartiibni ulaagaansaa hin beeku. Isa kana garuu isiniin xumura achii ka'ee akkoo biratti guddattee maaltu ta'ee atoo ergasii akkam taate abbaa meetii faana wal fuutan immoo wal dhiistanii hin araaramtan immoo wal loltanii akkamittis akkas ta'e achiin hafe kan jedhu tokko tokkoon isinii xumura. Anyways kun waan mudateedha. Isin baay'een keessanii arraba fa'aa deemaa jirtu hin arrabsiina.